Hi guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. An Yoonaas Daani'el guyyaa har'a kan isinitti agarsiisu waa'ee hojiiwwan onlaayinii yookaan immoo airdrop yeroo ammaa gadhiifamanii jiranii akkaataa itti hojjennee maallaqa argachuu dandeenyu irratti egaa namoonni hedduun gaaffii garaagaraa kaasu jechaadha. Gaaffii keenyaaf har'a deebii kan argannu ta'a jechaadha. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan guyya guyyaadhaan waan asirratti gadhiifamu akka nu hordoftan akkasumas immoo laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan akka nu wajjiniin taatan asumaan isin gaafachaa. Airdroppii maalidha? Maallaqni karaa airdroppii argamu maddisaa eessadha? Maallaqa kana kan nuuf kaffalu eenyudha? Akkamitti nuuf kaffalama? Nuti akkamittiin immoo hojjennee bu'aa irraa argachuu dandeenya? Isa jedhu gaaffii namoota hedduuti jechaadha. Tokko maddi maallaqa kanaa eessaa akka maddurraati haa jalqabnu. Hojiin airdrop yookaan immoo piroojeektiin airdrop tokko gaafa gadi lakkifamu maal irratti hundaa'eeti? Abbaan dhaabbatichaa yookaan immoo abbaan airdroppichaa sababa qabatamaa tokko lafa kaa'eeti jechaadha. Kanan gaafan jedhu bu'aa isaa piroofiitii hojii sanarraa argatu tokko irra dhaabbateeti. Maallaqa isaa baaseeti waan kanarratti investi godhaa jechaadha. Investirri kuni hojii kanarratti gaafa maallaqa isaa investi godhu bu'aan dhaabbata kanaaf argamu maalidha waan jedhu jalqaba ni ilaala jechaadha. Dhaabbatichi egaa airdroppii kana gaafa gadi lakkisu onlaayinii irratti hojii kana gaafa gadi lakkisu bu'aan isaa maalidha? Tokko dhaabbanni tokko yeroo gabaabaa keessatti beekamtii akka argatu taasisa. Lammaffaa dhaabbanni beekamtii argate kuni chaanaaliiwwan inni qabu kanneen akka tiiktookii, feesbuukii isaa, tiwiitarii isaa, instaagiraamii isaa akkasumas immoo yuutuubiin isaa, teelegiraamiin isaa chaanaaliiwwan sooshaal miidiyaa irratti qabu hundumti isaa yeroo gabaabaa keessatti komuniitii isaan guddifataa jechaadha. Inni kun immoo beekamtii dhaabbatichaaf kan kennu ta'a jechaadha. Beekamtiin dhaabbatichaa immoo oomisha isaa gaafa gabaadhaaf dhiyeessu kallattiidhaan yeroo gabaabaa keessatti oomisha isaa gabaadhaaf dhiyeessuudhaaf isaaf mijataa jechaadha. Lammaffaa hojiiwwan kanneen viidiyoo tokko fakkeenyaaf viidiyoo gabaabaa wayii hojjetee yoo yuutuubii irratti poosti godhe viidiyoo kana namoota miliyoonaa ol lakkaa'amantu laayik godhaa, namoota miliyoonaa ol lakkaa'amantu viyuu godhaa, akkasuma komuniitiin isaanii guddataa jechaadha. Isa kanarraati inni piroofiitii argata. Piroofiitii argatu kanarratti immoo fuulduratti ilmaameeti maal godha jechaadha maallaqa isaa baasee investi godhaa jechaadha. Isa kana gaa namoonni akka chaanaalii kana hordofanii fi hordofii chaanaalii kanaa hojii airdrop sana keessatti taaksii godheeti fe'aa jechaadha. Kanaaf egaa aamistariin gaafa hojjennu chaanaalii isaanii follow akka goonu taaksii nu ajajaa. Akkasumas immoo chaanaalii isaanii akka laayik goonu akka sabiskiraayib goonu chaanaalii isaanii akka boost goonu nu ajajaa jechaadha. Inni kun egaa bu'aa dhaabbatichaati jechaadha. Fakkeenyaaf aamister yeroo gabaabaa keessatti komuniitii sadarkaa olaanaa argatee jira addunyaa irratti komuniitii olaanaa yeroo gabaabaa keessatti hojii airdroppiitiin argatee jira jechaadha. Taappiswaap akka kanaadha jechaadha. Nuti immoo isa kanarraa hojjennee maal goone jechaadha maallaqa inni investi irratti godhe kanatti argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf nootkoyinii kanaan dura hojii airdrop kana akkuma beeksiseenii maallaqa isaa investi godhee namoonni hojii sana irratti hirmaatan immoo akka isaan bu'aa sana argatan taasisee ture jechaadha. Nuti egaa maallaqa namichi abbaan investeri sun investi godhe sanatti hojii hojjennee yookaan immoo koyinii walitti sassaabannee pooyintii nu kenname sanaaniti maallaqa sana argannaa jechaadha. Bifa kanaan hojii airdrop keessatti hirmaachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana hojiiwwan airdrop hedduutu gadi lakkifamanii jiru. Isaan kun egaa isa kamtu qabatamaadha, isa kamtu piroofiitaabil nu gochuu danda'a isa jedhu adda baasuudhaaf guyya guyyaadhaan riisarchii dhuunfaa keenya gaggeessutu nurraa eegama jechaadha. Kana gaafa jennu persentiin 90 olii hojiin airdrop komuniitii isaanii guddifachuuf jecha feekidha yookaan immoo sobadha jechaadha. Dhumarratti hojii isii hojjechiisanii kaa'anii chaanaalii isaanii akka sabiskiraayib gootu, viyuu isaanii akka guddistuu fi beekamtii akka erga argatanii booddee maallaqa sii kaffaluu dhiisuu danda'u jechaadha. Kanaaf egaa qorannoo hojjechuun yookaan immoo riisarchii mataa keenya hojjechuun isa kamtu piroofiitaabil na taasisuu danda'a jedhu hordofuun nurraa eegama. Istiraateejii irratti hundoofneeti jechaadha. Kanaaf egaa yeroo ammaa kana pilaatfoormiiwwan garaagaraatu jira. Pilaatfoormiiwwan jiran kana keessaati isa kamtu bu'a qabeessa jennee yeroo keenya irratti gubuu qabna malee callisneetuma yeroo keenya yookaan abbaa kan nu ta'e yookaan yeroo keenyatti kan hin fayyadamne yoo ta'e wanta argachuu qabnu sila kan dhabnu ta'a waan ta'eef yeroo keenyatti akka fayyadamnudha. Yeroo ammaa kana fakkeenyaaf aamister warreen jalqabin jalqabaadha. Maaliif pirii maarkeetii irratti hojjetamee daldala eegalee jira. Akkasuma immoo taappiswaap jii kun dhumee ji'a itti aanu irratti guyyaa tokko irratti akka liisti ta'uudha kan himamaa jiru. Akkasumas immoo bileemii akkasumas immoo kanneen biroon illee ni jiru jechaadha. Baakgiraawundii isaanii erga qorattanii booddee akka itti fayyadamtan dhaamsa keenya asumaan dabarsinaa. Ammallee irra deebi'een jedhaa chaanaalii kana sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa. Amma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatooma. Thank you.